Waaqayyo jalqabatti ardiif samii wantoota achi keessa jiran maraa uume. Aduu, addeessa, urjii, bineensota uume. Kana booddee Waaqayyo kottaa akka bifa keenyaatti nama haa uumnu jedhe. Waaqayyo gooftaan biyyee lafaatii nama tolchee hafuura jireenya itti godhu funyaan isaatti baafate. Akkasitti namni nama lubbuu qabu ta'ee jiraate. Waaqayyo Addaamiin dhaaba Eden biqiltuu bareedaan guutame keessa akka kunuunsuuf, akka eeguuf kaa'e. Waaqayyo jedheen, mukkeen dhaaba Eden keessa jiru hundumarraa nyaachuu hin dandeetta. Garuu muka dhaaba Eden gidduu jirtu kana irraa hin nyaatin. Yoo nyaatte dhugumaan hin duuta jedheen. Dhaabni Eden baay'ee bareedaa fi biqiltoota bineensota galaanaan kan guute. Bineensota galaanaan kan guute. Dhaaba Eden keessa muka addaa bareedduu yoo laalan nama hawwattu kan hamaaf gaarii ittiin beekan ture. Muka sana irraa akka isaan hin nyaanne Waaqayyo isaan ajaje. Achiin booddee Waaqayyo Addaamiin bineensota hundumaaf akka inni maqaa baasuuf bineensota gara isaatti fide. Addaamis tokkoo tokkoo isaaniitiif maqaa isaanii moggaase. Garuu waan tokkotu hafe. Addaam haga ammaatti adda isaa jiraataa ture. Waaqayyo namni adda isaa jiraachuun gaarii miti. Gargaartuu isaa nan uumaa jedhe. Waaqayyo Addaamiin hirriba guddaa akka inni rafu godhee cinaacha isaa keessaa lafee tokko fuudhee iddoo sanaa fooniin guutee heewwaniin tolchee Addaamitti fide. Addaamis amma reefuu ta'e, isheen kun lafee kootii jedhe. Kanaafis dhiirri abbaa fi haadha isaa hin dhiisaa, haadha manaa isaatti hin maxxanaa jedhe. Waaqayyo dhaaba Eden keessa akka jiraatan achi isaan kaa'e. Bilisaan muka achi jiran hundumaa irraa akka nyaatan kenneef. Garuu muka dhaaba Eden wadhakkaa jirtu irraa hin nyaatinaa jedheen. Yoo nyaattan dhugumaan hin duutu jedheen. Diina Waaqayyoo kan ta'e Seexanni gara heewwan bofa fakkaatee dhufee, dhugumaan Waaqayyo muka iddoo dhaaba Eden keessa jiru hundumaa irraa hin nyaatinaa isiniin jedhee jedhe. Dubartittiinis deebiftee, nuyi muka dhaaba Eden kana keessa jiru hundumaa irraa nyaachuu hin dandeenya. Garuu muka dhaaba Eden walakkaa jirtu irraa hin nyaatinaa. Gaafa isarraa nyaattan dhugumaan hin duutan nun jedhe Waaqayyo jette. Bofichis immoo deebisee, hin duutan. Isin ija mukichaa yoo nyaattan hamaaf gaarii hin beektu. Akka Waaqayyo akka isin hin taane Waaqayyo hin beekaa jedhee isaan sobe. Dubartittiinis iji mukichaa nyaataaf gaarii, ijattis kan tolu ta'uu isaa argitee kutattee hin nyaatte. Abbaa manaa isheetiifis hin kennite. Innis hin nyaate. Akkuma isaan nyaataniin wanti wayii jijjiirame. Wanti haaraan ta'e. Iji isaanii baname. Qullaa ta'uu isaanii beekan. Kana irratti isaan baala uffachuuf tolfatan. Kana booddee Addaamii fi Hewwan qilleensa qabbanaa'aa qilleensa'u sagalee deemsa Waaqayyoo dhaaba Eden keessaa dhagayan. Isaanis hin dhokatan. Baay'ee sodaatanii dhokatan.
Waaqayyo gooftaan Aadaam waame. Aadaam eessa jirtaa jedheen. Aadaamis egalee kee dhaga'ee qullaa koo waan ta'eef si sodaadhee dhokadhee jedhe. Waaqayyo qullaa kee akka turte eenyutu sitti hime? Ija mukichaan hin nyaatin siin jedhee si ajaje irraa nyaatte jedheen. Aadaamis dubartitti akka isheen na wajjin jiraattuuf ati naa kennitetu naa kenne ani sin nyaadhe jedhe. Waaqayyo Heewwaniin wanti ati goote kun maalinni jedheen. Isheenis bofatu na sobee jette. Ajaja Waaqaa cabsan. Ajaja Waaqaa cabsuun cubbuu. Sababii isaan cubbuu hojjetaniif Waaqayyo akkuma dubbate isaan adabe. Waaqayyo bofichaan kana waan gooteef bineensota hundumaa keessaa abaaramaa hin taata. Garaa keetiin lafarra hin loota. Barri jireenyaa kee hundumatti biyyee nyaatta. Ani siif dubartittii gidduutti diinummaa nan buusa. Inni mataa kee hin buruqsa. Ati koomee isaa in iddita jedheen. Dubartittiidhaanis yeroo ati ulfooftutti ani rakkina kee guddaa nan baay'isaa. Ciniinsuudhaanis mucaa in deetta. Kana keessaa immoo abbaa manaa kee hin hawwita. Inni aboo si irratti aangoo si irratti in qabaata jedheen. Aadaamiinis ati dubbii haadha manaa keetii waan dhageetteef ija mukichaa ani hin nyaatin jedhee si ajaje waan nyaatteef lafti sababii keetiif abaaramaa in ta'a. Atis bara jireenyaa kee hundumatti itti dadhabdee isa irraa nyaatta. Inni qoraattiidhaaf baala waraantee siif hin biqilcha. Atis biqilaa lafaa hin nyaatta. Ati biyyoodha, deebitee biyyoon taata. Ati biyyoo lafaatii waan kutamteef gara isaatti hamma deebitutti dhamaatee dafqitee buddeena hin nyaatta jedheen. Ergasii Waaqayyo gooftaan kunoo namni hamaaf gaarii beekuun isaatiin nu keessaa akka isa tokko ta'eera. Ammas harka isaa hiixatee ija muka jireenyaa immoo fudhatee nyaachuun bara baraanis jiraachuun isaaf hin ta'u jedhe. Kanaafis Waaqayyo gooftaan nama iddoo dhaaba Eden sana keessaa gadi baase. Namichis lafa isaa ofii isaatii biyyoo isaa irraa kutame sana akka qotu hin godhe. Waaqayyo nama gadi oofee karaa isaa gara muka jireenyaa kennuutti geessu sanas in eegsise. Isa eegsisuudhaaf ladda iddoo dhaaba Eden gara ba'a biiftuutti kirubeeliif billaa akka ibiddaa boba'u isa gara hundumaan naanna'u in dhaabe. Cubbuun Aadaamii fi Heewwan hariiroo guutuu yookaan nagaa guutuu isaan Waaqayyo wajjin qaban akka cabu taasise. Garuu Waaqayyo ammallee Aadaamii fi Heewwaniin waan jaalatuuf hariiroo cabe sana kan sirreessu nama tokko akka erguuf waadaa gale. Waggoota baay'ee booddee Waaqayyo ilma isaa Yesuus Kiristoosiin gara biyya lafaatti erge. Innis cubbuu keenya hundumaaf fannoo irratti akka inni du'u isa taasise. Gooftaan Yesuus cubbuu keenya hundumaaf fannoo irratti du'ee guyyaa sadaffaattis du'a mo'ee ka'e. Amma abbaa mirga jira. Gaafa tokko deebi'u. Ijoollee sirriitti dhageeffadha. Seenaan Aadaamii fi Heewwanii Waaqayyo ajajamuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e nutti hima.